Hayyana akkam jirtu kun eebbisaatti kidha. Kanaan dura viidiyoo waa'ee P2P trading wajjin wal qabatee isiniif hojjedheen ture. Isaa wajjin wal qabatee mootummaan ibsa baaseen P2P trading wallet exchange jiran hundumarraa baduunsa yookiin baanii ta'uunsa ni beekama. Amma immoo haala kamiin Binance fayyadamuudhaan akkamittiin trading gochuu yookiin doolaarii bituu yookiin gurgurachuu akka dandeessan isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkuma beekamu baanii ta'eetii jira ammayyuu hin deebine garuu ammayyuu bituu ni dandeessu yookiin gurgurachuu doolaarii keessan gurgurachuu ni dandeessu. Gara moorii option kan jedhu yookiin interface kana irratti akkuma argaa jirtan moorii kan jedhu irratti cuqaasnee gara P2P trading ni seenna jechuudha. P2P recommended jedha akkuma argaa jirtan P2P jalqabarra jira P2P irratti ni cuqaastu jechuudha. Sanii booda P2P kallattiidhumaan interface isaa haala kanaan isiniif fida. Refresh ni goona. Kanaan dura yeroo qarshiin Itoophiyaa yookiin ETB kan jedhu asirratti apply ta'ee ture Binance irratti jechuudha. Bakka USDT jedhu kanarraatu ni jijjiira ture. Amma garuu sababa qarshiin Itoophiyaa yookiin ETB kan jedhu asirratti apply ta'ee irraa baanii ta'ee jiruu fi akka nuyi hin binne public asirratti optionii wantoota kanarratti optionii kanarratti hin arganii jechuudha. Kanaaf wanti nuti gochuu qabnu chat kan jedhu optionii gara gadii argitan irraa chat kan jedhu irratti ni cuqaasaa jechuudha. Sababni isaa kanaan dura online irratti yeroo bituu yookiin gurguruuf yaalaa turre namoota orderii wantoota namoota itti gochaa turre irratti cheekini goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf namoota baay'eedhaan kanaan dura orderii bituu yookiin gurguruu yaadee orderii godhee kanneen kaanselii gochaa ture jechuudha. Kanneen bitaas ture yookiin gurguraas ture ni jira asirra. Garuu nuti amma kan nuti doolaarii bituu yoo barbaanne namoota online jiran cheekini goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf last siinii isaanii ilaalla. Online nama jiru kana mallattoo doolaarii jedhee alleen jedhee ergee fi kanaan dura orderii kaanselii godheen ture. Inni immoo kan haala kanaan gatii doolaariin available yookiin akka inni jiru natti hime doolaarii 4,000 ol of harkaa qaba namoonni kuni. Asirratti akka argaa jirtan doolaarii 186 jedhee bituu yookiin gurguruu keessan dura wantoota isin adda baasuu qabdan profaayilii namoota sanaa keessa seentanii profaayilii isaarratti erga cuqaastanii booda wantoota isin adda baasuu qabdan ni jira jechuudha. P2P info kan jedhu irratti ni cuqaastu. P2P info kana erga adda baastanii booda fakkeenyaaf asirra ji'a tokko gidduutti namni kun tireedii meeqa akka inni godhe asirratti arguu ni dandeessu. Ji'a tokko yookiin guyyaa 30 keessatti tireedii 2,000 ol taasiseetii jira jechuudha. Dabalataan immoo completion rate yookiin namootaaf erguu yoo namoonni irraa bituuf yaalan namootaaf erguunsaa percentage 99.6 already nama hundumaatii ergeetii jira jechuudha. Namoota kaanselii yoo of hin barbaanne kaanselii duraa godhan malee namni kun amanamaadha jechuudha. Haala kanaan adda baastanii doolaarii bituu ni dandeessu jechuudha. Ammayyuu Binance irratti P2P bakkuma jedhu irratti ni cuqaastu. Sanii booda chaatii kan jedhu chaatii gara gadii optionii baay'ee jira. Optionii chaatii kan jedhu irratti ni cuqaastu. Sanii booda orderii kanaan dura yookiin namoota adii qaban asirratti isiniif fidaa jechuudha chaatii jalatti. Sanii booda ilaaltanii doolaarii bituu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf akkaawuntii biraa yoo cheekii godhe P2P info profile keessa galee fakkeenyaaf asirratti ji'a tokko keessatti waan tokko tireedii hin goone namni kun amanamaa miti jechuudha. Kanaafuu wantoota kana completion rates 0 akka argaa jirtan wantoota kana adda baastanii doolaarii bituu yookiin gurgurachuu ni dandeessu jechuudha. Namoota baay'ee jira asirratti adii kan qaban jechuudha. Doolaarii bituu fi gurguruudhaaf adii kan asirratti
hojjetan jechuudha. Namootuma P2P trading keessa kanaan dura hojjechaa turan gara kanaatti bakka kanatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaan dura orderii taasisanii yoo jiraate immoo karaa amanamummaa qabaa jechuudha. Karaa sanaan argachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf bituu yoo barbaadan haaluma kanaan adii isaanii haala kanaan isiniif ergu baay'ee kan jedhu bituu yoo barbaade baay'ee kan jedhu irratti ni cuqaasa. Sanii booda qarshii meeqaan akkam bituu barbaadu qarshiidhaan yoo ta'e ETB yookiin asirratti ni barreessitu doolaariidhaan barreessuu fakkeenyaaf qarshii 3,000 doolaarii 16 gara gadiisaatti hammam doolaarii meeqa akka hammam ta'e akka ta'e sinii fidaa jechuudha. Doolaarii 16 qarshii 3,000 bituu dandeessu. Doolaariin 16 qarshii meeqa jedhe yoo itti barreesse akkuma argaa jirtan gara gadiisaatti already 3,000 jechuudha. Kaffaltii gosa garaa garaati teeleebiriidhaan jira jechuudha. Teeleebiriidhaan kaffaltanii sanii jalqaba place order irratti ni cuqaastu. Yoo bituu barbaadanii qarshii hammam bituu akka barbaadan asirratti erga barreessitanii booda place order fakkeenyaaf doolaarii 20 bituu yoo barbaade qarshiin isaa gara gadiitti meeqa akka ta'e asirratti ni sanii booda teeleebirii abbichaa irratti place order yeroo gootanii akkaawuntii namicha yookiin teeleebirii abbi nama kanaa isin fida sanii booda irratti ni ergitu screenshotii isaa garaagarummaan qabu. Kanaan dura viidiyoo irratti hojjedheen sababan tureef achirraa ilaaluu dandeessu. Akkaataatti piroosesii kana baay'ee salphaadha. Onlaayinii jira. Fakkeenyaaf namni kun ammayyuu laastisii daqiiqaa 10 dura baheetii jira. Haala kanaan doolaarii bituu ni dandeessu. Baayinaansii irratti ammayyuu piraayiveetiidha. Completion rate yookiin profaayilii isaa adda baasuun isinirra jiraata jechuudha. Odeeffannoon kun sin fayyadeera taana like subscribe gochuudhaan maatii eebbisaa teek ta'a. Odeeffannoo dabalataatiif telegram chaanaalii keenya eebbisaa teek gruupiinis jira achirratti diskasii gochuu ni dandeessu. Forex hojii wal qabatee wantoota adda addaa achirratti argachuu sababa dandeessaniif follow gochuudhaan maatii eebbisaa teek ta'a. Galatooma.